qarshinaaf ergitu malee ani sin amanuu naan jedhe. Wanta jirus mari'anna Marisiyaaras dudubbanna fedhiidhuma gargari bana lolummaalee addaan bana sin barbaadu. Ani maqaan koo Feenet kanin jedhamu yeroo ta'u kanan dhaladhee guddadhes magaalaa Adaamaa keessattidha. Jaalalleen koo waggaa 3 waliin dabarsine ergan biyya alaa dhaqee qarshinaaf ergitu malee ani hariiroo keenyan amanu jechuun baay'ee na rakkisaa jira. Mansi shakkoo maa gargari hin baane mamiidhaan jiraachuun keessi koo hin feene ambadaan si shakkee taati oto gargar baane ani fedhi kooti sin barbaadu. Anis deebiseefiin jaalalli keenyi gara fuulduraatti itti fufuuf qarshiitu akka wal amannu taasisamoo jedheen yeroon isa gaafu innis naaf deebisee eeyyeen namoonni baay'een si fuudhuuf akka qophaa'anii jiran waan hin dhagaheeruuf maatiin keellee si waliin akkan ta'u waan hin barbaanneef ati na waliin ta'uu keef qarshii naaf ergitee naa mirkaneessitu malee jedhee na dide. Anis dubbii kana eessaa fiddee deemiitii warruma sitti odeessaniif deebisi jedheen waa'ee maatii koos yoo ta'e qabeenya irraa hafuu waan qabaniif oduu namaatiif jettee jaalala keenya akka dammaa mi'aawu kanatti yoomuu nu jalaan balleessiin jedheen isa kadhachuun jalqabe. Innis ammas na didee du'een argama malee qarshii kana yoo ati naaf erguu baatte dhuguma akkuman dhagaheeyyuu hariiroo nama biraa waliin qabda jedheen si mirkaneeffadha naan jedhe. Anis kanumaan deebiseefiin erga akkas naan jettee ati hojjetaa mootummaa waan taateef qarshii ani siif erguun maaliif barbaachisa jedheen yeroon gaaffu innis naaf deebisee eeyyeen qarshii naaf ergisiin jedheera naaf ergi lafa biteen qarshiin 20 waan na hanqateef kan ammoo siin abdadhee waan hin biteef itti naaf guuti jechuun irra deddeebisee taa'iif dhaabii na dhowwe. Anis deebiseefiin yaa milkii koo aniif ati jalqaba irratti yogguu wal jaallannu qabeenya yookiin bareedina keenya laallee miti. Kanaaf hangan dhufutti naaf obsi jedheen yeroon isa kadhu ammas irra deddeebiin na didee waa'ee jaalala keenyaa dhiisee waa'ee maallaqaa natti faarsa. Anis booddee dhuma irratti aareen qarshii ati na gaafachaa jirtu kana du'a koo taati malee hin ergu jedheen isa dide. Akkuma makmaaksa Oromoo irratti katabame manni gogaa harreen ijaarame gaafa waraabessi iyyuu jiga akkuma jedhan gaafuman dubbii kana itti madhu nagaa walitti dhaammannee adda baane. Jaalala waggaa 3 waliin dabarsines sababa maallaqaatti bishaanitti nam'e. Guyyaa sanarraatii kaasees toora feesbuukii isaatiin bilookki na godhee haasaas akkan isa waliin hinaasoni na godhe. Anis hariiroo keenyatti taajjabameen ayyaa rabbi dhugumayyuu akkuma hiriyoonni koo jedhan jaalalli kiyyas maallaqa irratti hundooftee jedheen biyya ormaa keessatti baay'ee ofitti gadde. Jireenyiin gara fuulduraatti karoorfadhee manaa bahe haala laayyoo kanaan adda bahuu dandeesse. Turtii ji'a lamaas erga dhiphadheen dabarsee toora feesbuukii isaarraa anbilook na godhee ati hanga kanaa garaa natti jabaatta miti jedhee na gaafate. Anis madaaluufis malee yeroo sanatti qarshii rakkadheen miti jedhee dubbii kaleessa ittiin na sardaa ture qorumsaaf akka ta'e natti odeesse. Turtii kana booddees dhiifama feenuu koonaan jedhee imimmaaniin natti boo'uu jalqabe. Anis baay'ee isatti miidhamee fi jaalala gidduu keenyaatti hedduu miidhamee waan hin tureef lakki kanaan booddeen ta'uu ani hariiroo jaalalaa gara biraa jalqabeera jedheen otuu hariiroo nama kamiiniyyuu waliin jalqabiin sobeen yerosicha isa dide. Ani garuu hariiroo gara biraa dhiira kaan waliin jalqabuu miti yooman waa'ee kana yaaduyyuu isumatu natti mul'atee booddee namni ani jaalladhus na sodaachisee qarshii na gaafata jedhee sodaadheen hariiroo keessa koo dhorkeen jira. Innis irra deddeebi'ee erga na gaafatee booda
anis garaa jabaadhee sadideen dhumarrattis innis naaf deebisee yoo ati biyya kana galtee na waliin hin jiraattu taate nama kamiyyuu waliin biyya kana keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef yookiin biyyuma hambaatti hafta yookiin immoo asiidii marzii qoricha qarshii 5 biteen lubbuun kee akka hin jiraannes akka hin duunes sin godhanaan jechuun natti dhaadachuu jalqabe. Anis jecha kana sodaadheen tarii aarii anarraa qabuutiin iyyuu obboloota koo irratti gochuu danda'a kan jedhuun asuma biyya ormaa taa'een of sodaachuu jalqabe. Otuman dhiifama godhee fi walitti deebinees guyyaa tokko tarii yoo walitti buune namichi kun gochaa kan narratti raawwata jedheen keessi koo ammayyuu baay'ee na sodaata. Coraan koo of jibbee haala kee ilaalee sitti muusin isnee na tammas hin galee anaannaatti tola otoo gargar baane barbaadu sin barbaadu sin barbaadu sin barbaadu. Yeroo tokko immoo of jajjabeesseen lubbuun gaafa waaqayyo jette baati jedheen isa waliin akka hin jiraanne murteeffadheen haamilee jireenya koof ofiif kenna. Inni garuu ammas na dararuu isaa itti fufee suuraa koo fudhatee profaayilii feesbuukii isaa gubbaa godhata. Akka narraa cituufis jedheen hiriyoota isaatiin illee yommuun isa kadhu hiriyoonni isaa asnatti deebi'anii badii darbeef dhiifama waliif godhaatii gara fuulduraatti waliin jiraadhaa naan jedhu. Sababa ani hin beekneenis sammuu koo na tuqee biyya ormaa keessatti maraatuu waan na godheef wantan hojjedhuu fi dalagullee hamman wallaalutti waan na geessiseef isatti hin deebi'u jedheen hiriyoota koollee dide. Maatiin koollee yaa intala koo galii duras otoo rakkatiin manaa baatee deebi'i biyya kee jiraadhu yeroo naan jedhan sababa inni waan kanaan nama deesseef biyya kootti deebi'uu sodaadheen biyya ormaa keessatti dararamaa jiraachaa jira. Abbaan kiyya hanguman bilbila isaaf bilbilu imimmaan ija isaarraa roobsaa akkan galuufillee na kadhataa jira. Yoon wantan inni ittiin na doorsisaa jiru maatii kootti madhe tarii walitti bu'insi maatii gidduutti ni uumama jedheen rakkoo kiyya otoo namni tokkoyyuu naaf hin beekiin jireenya koo gara fuulduraaf sodaadheen asuma biyya ormaa keessa jiraachaan jira. Sababii koo irratti rakkoo maatii koo irratti hin gahiinis jedheen gara fuulduraatti illee biyya ormaa kana keessa jiraachuun filadheera. Yoo ani gara biyyaatti galee isatti heerumuu dide tooftaama kamiin iyyuu barbaadee narratti raawwachuu danda'a jedheen jireenya koo gara fuulduraaf shakkee fala dhabeen kunoo obboloota koo isin bira fidadheen jira. Jireenya koo gara fuulduraaf furmaata akkanaa keessaniif kabajaaf jaalalaan gadi jedheen isinin gaafadha. Furmaata jireenya koofis akka keessan abdii guutuudhaan isin eeggadha. Ana obboleettii keessan Feeneet Dubaa irraa nagaatti galatoomaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi Feeneet nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'e akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenyaaf Feeneet Dubaa irraa xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin hin jedha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee akkuma obboleettiin keenyi xalayaa ishee keessatti nu gaafatteen yaada ishee deeggaruu fi jireenya ishee gara fuulduraa utubuu danda'u obboleettii keenyaaf akka qooddan kabajaan isin hin gaafadha. Akka isin komentii jalatti yaada keessan barreessuuf irratti hirmaattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Tarii wanti ilaalaa jirru kun nuuf salphatee haala kanaatiin yoo dhiyaatu waan salphaa nutti fakkaachuu ni danda'a. Garuu jireenya obboleettii keenyaa dhiphise waan ta'eef yaada keessan yoo irratti laattan guyyaa tokko isinis rakkattanii yaadni keessan furamuu waan danda'uuf galaa jireenyaa obboleettii keenyaaf ni taatu. Yoo har'a galaa laattan bor galaa waan argattaniif yaada keessan hin qusatinaa jedheen anis kabajaan isin hin gaafadha. Anis obboleettii keenyaaf yaada haga nu badhe laachuu nan barbaada. Jaalala keessatti wal hubatanii waliin jiraachuun kanuma jirudha. Dhuguma namni wal jaallatu immoo onnee ofii keessaatiin hidhataanaan lubbuu ofiiyyuu waliif dabarsuu ni danda'a. Tarii namoonni tokko tokko jaalala keessatti waa'ee qarshii yeroo kaasan wantoota namoota hedduurraan ga'urraan kan ka'e xiinsammuu gaarii hin qabaatani. Atis jalqaba irratti obboleessi keenya yeroo si gaafatu qarshii laachuu diddeetta. Jaalalli keessanis qarshii irratti akkan hundoofne itti himteetta. Haa ta'uutii yeroo sanatti tarii dhuguma
dhuguma obboleessi keenya yookiin jaalalleen kee qarshii rakkatee lafa bitachuuf sitti dhaammachuu isaati ta'uu hin danda'a. Haala inni doorsisaa fi sodaatiin sitti dhufe kun jechuudha. Garuu erga bakka garaan isaa ga'u ga'ee turtii ji'a lamaa booddee ammas dhiifama si gaafatee atis yogguu dhiifama gochuuf diddu kanatti haala garaagaraatiin si doorsisuu danda'eera. Wanti afaaniin dubbatamu hundi hojiirra kan oolotoo ta'ee haati ilmoo ishee deesse ilmoo ishee hin guddifattu. Daa'imni yookiin ilmoon haadhaa gaafa waa tokko balleesse haati ilmoo isheetiin si haa darbatu karaattafi hankaaki jettee ilmoo ishee ni abaarti. Otoo dhuguma garaa isheeti keessaatii abaarteetti ta'ee ilmi ishee sin guddatu karaattafa ni hankaakas ture. Haa ta'uutii garuu haati kamiyyuu ilmoo isheef hammina yaaduu karaattan bisuu miti. Mudannoon xiqqoo qoraattiin xiqqoo yoo ilma ishee waraanillee haati akkam akka isheen taatu hundumti keessaniyyuu ni beektu. Tarii jaalalleen kees kan si doorsise kanumaaf ta'uu ni danda'a. Anarra hiriyoonni qaamni sadaffaa isin gidduu jiran yaada isaan siniif dhiyeessan akka isin walitti araaramtanii fi badii kaleessa darbe dhiistanii jireenya gara fuulduraa akka itti fuftaniifi. Atis obboleessa keenya qorattee jireenya kee gara fuulduraatiif dhuguma kan si barbaadu yoo ta'e hanga biyya galtutti qarshii kee meezoo tokko tottilaatiin carraa tokko laattee fi isa waliin jiraachuu yaaluu ni dandeessa. Tarii doorsisni inni marzii asiidii jedhee si doorsisu kun afaaniif ta'uu ni danda'a. Yeroo tokko tokko qaamni jaallatu yeroo mo'amu aariin waa hedduu nama dubbachiisuu dandeessi. Namni jaallate gowwaadhas akkuma jedhamu jaallatanii dhabuun yeroodhaaf waan hedduu nama yaachisiisuu ni danda'a. Otuma callistee matti dhiisteeyyuu yeroo booddee akka hin dagatu homaa shakkii tokkollee hin qabu. Dagatees dhiifama akka inni si gaafatu kunis homaa nama hin shakkisiisu. Wanti hundinuu fedha kee irratti waan hundaa'uuf tarii yoo keessi kee eeyyamee dhiifama waliif gootan waliin jiraachuun keessan wanta baay'ee namatti toludha. Yoo immoo kana sin fedhu yoo jette biyya hambaa jiraachuun furmaata kan ta'u waan hin taaneef hiriyoota keessan gidduu galchitanii jaalala hiriyyummaa dhiistanii jaalala obbolummaatiin itti fufuu hin dandeessu. Egaan obboleettii koo feenet yaadni siif qabu kana fakkaata. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada siif qaban komentii jalaa dubbisadhuutii jireenya keef galaa murteeffadhu kaawwadhu siiniin jedha. Egaan qophiin guyyaa irraaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa kanan siniin jedhu an gammachiista shoomeen jedhama. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaaf seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun irratti hirmaattanii karaa teelegiraamii lakkoofsa bilbilaa keenyaan duwwaa 937 irratti argitanii irratti hirmaachuu hin dandeessu. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin illee akkanuma na waliin turaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinuttis rabbi fayyaaf nagaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa laatu jechaa turtii gaarii. Sodaan koo si faagalu bu'uu fi homtuun caalu naannaa gaa'ee ya jaalletu addaan baanaa ya geeftetu ani si barbaadu.